yaa jennee harka fuune kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii kaasuu shoo akkam jirtu? Nagaa jirtu? Fayyumaami baga nagaa jiraattan yeroo isaa kanallee baga nagaa deedanii yeroo isaa kana nagaadhaan waaqayyo wallu qunnamsiisee wallu agarsiisee isiniin jira. Baga immoo ayyaana ximqataatiin illee hunda keenyaa ga'e hordoftoota amantaa kiristaanatiin akkasuma immoo jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii keenyaa warroota biyya keessa jirtanis warroota biyya alaa jirtanis dursarratti dhiifama guddaa isin gaafachaa baga nagaa fayyaa taatanii yeroo isaa kana eeddan isin jechaa ijaaf qalbiidhaan wambisa isin jenna jirtu nutis jirra kinoo maatii jaalalaa maatii kabajaa isin jenna haa ta'u gaa yaa'u yeroo tokko tokko babbaduun hin jirti keessaayyuu xiqqoo isheen wanni xiqqoo isinitti mufadhee badee wayiitu jira maaliif viidiyoo keenya sheer kooppileetii nu godhaa jennaan namoonni baay'een laaltanii bira dabartanii sababa isaaniifan xiqqoo ishii aaree badee garuu ammoo akka aariin nama godhes hin taane deebi'ee jira jechuudha. Kanaaf baluun immoo yeroo baay'ee viidiyoo hojjechaan jira maal jetti ani akka carraas ta'e galgalan galaa yoo galas silkiin nan laalaa gisee tokko haa ta'u immoo viidiyoo isheen hojjettes laalee anis bilbila kiyya kanaan sheer kooppileet godhaafituman jira baluudhaayi amma ishiit kophaatti baafatee hojjechaa jira anaan akka carraa ta'etanii hojjechaa gargaaraa jira. Kanaaf isaayyuu immoo wanni na gargaareef waan wayiitii fi kennaa wayiin qabaa. Kennaa fa'iitti fan dhufe kennaa dhufeef sunis baluu fi daanii yookaan immoo naafileetii jennee itti baafne mucaa keenya kana maqaa isaa jechuudha. Warroonni immoo maqaa baastaniif jirtu galatoomaa isiniin jenna akkasuma kennaa wayiitan qabaa. Sapiraayizii godhadhee tanan jechuudha baluu fi naafileetii. Kanaaf sapiraayizii ani godhu mooyyuu akka carraa ta'ee guyyaan itti deemaa jiru kunis guyyaa cuuphate. Sababa guyyaa cuuphaa kanarraa sababeeffachuudhaan waa wayii qopheesse. Wanti ani qopheesse sunis baluudha. Kana dura kenneef hin jira. Amma immoo isa kana isa birrii kana jechuudha. Naafileetii kootifan bite jechuudha. Mucaa hangafaati. Ilmi hangafaa immoo sirriitti hanqabaqabee barbaachisaa mire. Kanaaf saafanii bitee naafileetiidhaafan bitee yaa'u agala gizaawwii hin taate fi sababa nuuroo guddinatti kan ka'e kaawwan hunduu wadadeera waan ta'eef isheen tun amma gatii birrii xiqqoodhaan hin beektu warroonni birrii bittanii hin beektu jechuudha. Birriin tuni amma baay'ee guddiidha jechuudha. Kanaaf akka birrii Itoophiyaatitti naannoo miliyoona illee seenuu baattu naannoo 10,000 keessa jirti jechuu barbaade tananii. Kanaaf ijaaf qalbiidhaan wambisa jechaa baluu sapiraayiziin godhuu barbaada. Isa kana naafileetii kiyyaafan qopheesse. Akkasuma immoo yaa'u jiini kunis immoo ja'a uffata itti bitatanidha waan ta'eef inni kunis immoo kennaa naafileetiiti uffata biteef jechuudha. Kanas ayyaana sababeeffachuudhaani sababa ayyaanatii irraa kan ka'e naafileetiidha biteef jechuudha. Kanaaf sapiraayiziin godhuu barbaada jechuudha jaalallachuu jechuudha. Jara suuta dheetuma waama. Kanaaf baluu waama karaa daa'imaa ishiidha waan ta'eef suuta dheetuma waama. Kanaaf uffanni kun baay'ee barsiisii baay'ee guddiidha. Hayyee baluu ija dheetan fidee ifa manaa godhaatii kabajamtoota keenya baluu ija dheetan fidee. Kanaaf immoo baluun maal akka ishiin jettu gaa ijjumaan laalaa. Jidduudhaan naafileetiin illee rabbashuu eddaa isaatiin bisaa dabraa jira. Kanaaf balu har'a sapiraayizii qabna. Sapiraayizii keenya kana immoo akka gammachuudhaan fudhatu abdiin qaba. Kanaaf maal jedhee? Bakka waan hunduu kanas qabatu. Kanas qabatu. Kanaaf amma fooxaa irraa hiika kabajamtoota jaallatamtoota keenya maal akka ta'e ijju naani amte bakka laala maal akka ta'e kaameraa bira jirtaayi dura kanuma laalame kanuma laala dura. Kiya mo sila kaso.
Keetii miti kan naafileeti. Eh? Naafileeti. Naafilee kiyyaati. Kanaafiti. Yeeyyee. Wow. Kiyya. Kanaaf maal ta'u kun? Ta'uu sin qabu. Naaf inni maal guddaa qabataa inni daa'ima ganaadha. Haa kaawwatu. Kanaafiti. Kaawwatu kan mangistii kiyyaati kun. Anaaf manaan bitirre. Meeqa si biteen gaama dura si biteen. Argitanii kabajamtoota keenya nagaa isin hin jenne akkam jirtu nagaartanii nuti nagaadha galata waaqaa. Egaa kaasuun sapiraayizii jedhee waan na fide bakka hojiitti na fide habilii mucaa isaati bite jechuudha. Naanaan binne argaa naanaaf hin binne mucaa isaatii biteef jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudha. Baay'ee bareeda. Hunda laalu qaba kakaasu. Wow! Naxalaa ayyaana ximqata. Kaasu kan namaa bicha argiste kanaaf finne. Kan namaa kanaaf finne si. Irra kaasu. Naxalaa ayyaana jechuudha. Baay'ee namatti tola. Dhugaa dubbachuudhaaf naxalaa kun addisii dhufee even ndee wow. Kiyyuu maare? Uffata bashaa. Kirra kaasu nuuf jiraa dabbo. Dhugaa jaarsa akkanaa ibbabba godhee sinifaa kennu ibbabba godhee dhugaa dubbachuudhaaf. Uffanni baay'ee tokko bareeda. Nama muddamaa laalaa jira. Mucaa kiyyatu boy waan ta'eef inna kun immoo maal jedhaa yaa banamu bana eeyyama beebii rool jedhaa egaa argitanii uffata mucaa isaati jechuudha. Uffata mucaa isaati waaw baay'ee namatti tola. Baay'ee namatti tola. Uffata mucaa kaasuu ayyaana ximqataa. Baay'ee namatti tola dhugaa kaasuu nuuf jiraatu. Kun immoo maal jedhama? Sadariyaa jedhama. Sadariyaa kan mucaa kanarraan kaawwatama jechuudha. Kun immoo mucaan keenya guddateera maaqafaadha na fakkaate. Maaqafaa kan daa'imaan qabamu jechuudha. Kan daa'imaan qabanii. Adii tole dubbiin. Kun immoo waaw surree isaa jechuudha. Surree. Dhimma namaa jechuudha. Kun dhugaa uffanni kun daa'ima baay'ee tokko barbaachisaadha. Dhimma namaa waan ta'eef zalaalii qaba baay'ee tokko barbaachisaadha. Maaliif daa'imman isootti kaan akka surree san daa'ima hin jannaqu jechuudha. Kun immoo kumtaa mucaa ati surree lama wajjin jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kaasuu nuuf jiraadhu baay'ee si jaalannaa naaf wajjini mucaa kee wajjini kazaa nuti immoo kaasuu sapiraayizii qabuu qabna. Hiikifti mucaa keenya kiyyaji sapiraayizii qabuu qabna. Baay'ee tokko namatti tola dhugaa dubbachuudha. Baay'ee bareeda uffanni. Naafileetii kiyya kaasiintee uumuu siin jedha. Akkanaan irratti innaa kana fakkaatame uffata kaasuu naabita kana kaawwadhee isinitti agarsiisa jechuudha. Kaawwadhiita isinitti agarsiisaa. Walitti deemina. Wah, baik. Baay'ee tokko bareeda. Kaasuun egaa
mucaa keenyas kafana gubbaaruma na qabadee irraan baafte. Mucaa keenya baay'ee baree boo'ee jira waan ta'eef. Shoo ganna deemnee jechuudha ayyaana. Baay'ee bareeda dhugaa dubbachuudha. Kaasuun nuuf jiraattu siin jennaa egaa kaasuun amma deemee jira. Xiqqoo hojii biraa qaba jechuudha muddameeti. Kanaaf immoo galatoomii jennaan viidiyoo biraatiin walitti deemina. Nagaa nuuf ta'a. Viidiyoo keenya sabiskiraayib, laayik, sheer nu gochuun dagatinaa.